tumurte barumsa arrebi famteti ayunga madeti chalana binsaba tumure barumsa arrebi famera abunga madera bagagamadani anebi famtani bagagamadani anebi famtani isini abdinka hayunga Africa isini abdinka hayunga Africa isini abdinka hayunga Africa isini abdinka hayunga Africa teknologi baraha dekar safilati lamisa gargaru kayo kangurate abana mamara kadang kesatate bagagamadani anebi famtani bagagamadani anebi famtani jaltuna binsaba tumurte barumsa arrebi famteti ayunga madeti jalana binsaba tumure barumsa arrebi famera abunga madera bagagamadani anebi famtani bagagamadani anebi famtani isini abdinka hayunga Africa isini abdinka hayunga Africa isini abdinka hayunga Africa isini abdinka hayunga Africa Makahit ini lagi foto kayaknya ini makahit departemen TV kami untuk jawab setiap. makahit mana jadi lanjani kalian itu ada umur dari universitas departemen TV baru sekiamu kayak beda datin bunte turki yoga animal sejata puri boda arif gammachu set dagame gammachu kami kaset dagame fi turki khana kaiset kami kaset dagame tes amma gamane kana sani ji hani ni ta yara kana goda becho tani kuma kuntina udete gawan tamari udete tan jeji yada wahid wahid tun mudete ga abwabi me kaset dabare yara kana jinye alhamdulillah si pulau durati wan barat khana umma tajajilu da fagam takka kopi qabda ni agar kan kopa tajajilu berbada mi san tikora sunusite awasa ke yamo agam barat ni kuma qabu butu to sana ranelis ne chu awasa ke yabu manguti gargaram berbada nadra kan mujinda sebagai gambar senjana ada baratana mo untuk akka yada titti dagutu to fekid diversitu ini nomor sepakatan kayak di mana diversitu bagas madan ziku berbadu karena saya kena kayak itu warra guyaran tanah itu kan mandau bagas guyara gitu bagas madan baratu tadi bersisa dah hanya kan bersisa itu ini undang bagas madan itu kan amma semua ada apa hanya kawami kasih sedawari asin di sana ni bagas madan ini kelihatan macam mana
galatoomii carraa gaarii siin jenna fuula durattis boqonnaa lamaffaa boqonnaa gaarii siif haa ta'u siin jenna carraa hojii gaarii siin jenna. Walumaan haa ta'u siin galatooma. Ishii akka gammachiisan jechuu barbaadna. Ishii maqaa keetirraa kaatee dhaggeeffattoota keenyaa fi daawwattoota keenyaaf mee maqaa keetii wajjin daawwattoota keenyaan akka wal nu barsiistu barbaadna. Ishii ani Abdallaa Uummashaan Fuutiin jedhama. Ishii amma kan baradhee Ilbiituwaa Yuunivarsiitii Sarvee Teekinooloojii amma eebbifamaadha jechuudha. Eebbifamaadha jechuudha. Guyyaa kana gahuu keetiif gammachiisu dhagahamee fi wantoota ammaan kana sitti dhagahamaa jiru osoo himtee. Gammachuu guddatu nu dhagahama. Barumsa kun akkuma beekamu maatirraa fagaannee yeroo dheeraadhaaf gara waggaa 4 deemaan sana sababa koronaatiin achi dheeratee silaa waggaa 3 kan nuruu qabnu amma waggaa 3 fi ji'a wayitee jira. Yeroo ammaa kana biyya agas turree immoo kan nama gammachuu guddatu nu dhagahama. Haalaan gammadee waggaa 4 booda har'a argattanii jirtanii argannee jirra bagamuu. Maatii keessaniifis baga gammaddanii jechuu barbaanna. Dabalataan ammoo wanti gaafachuu barbaadu fuula duratti wanta baratte kanaan uummata kee akkamitti akka tajaajilu barbaadda maal akkamitti tajaajilu akka barbaaddu osoo ibsitee bareedaadha. Ishii fuula duratti uummata kiyya waliin taa'uu barbaadu ogummaa nama baradhe kanaan uummata kiyya haala qabatamaatiin haala haqa qabeessa ta'een uummata kiyya taa'ee rakkoo karaa daandiitiin haa ta'u ogummaan baradhee wal qunnamuu kan hunda rakkoo karaa kanaan dhufu hunda haala qabeessa ta'een uummata kiyya taa'ee rakkoo uummata kiyyaa kan furuun barbaada. Baay'ee gaariidha. Fuula duratti wanti uummata keenyaan jechuu barbaaduu fi gorsa namoota si fakkaatanii fi eebbifamtootaa fi warreen biraatiif illee gorsa kan nu barbaaddu jiraatte carraan si kanna. Eebbifamaa amma eebbifameef akkuma amma eebbifamee barnoota isaa xumureen yeroo hojii irratti bees akkuma hojii irra been haqa qabeessaan haala naamusa qabeessa ta'een ogummaa bareessaniin hawaasa isaa bira dhaabbatee rakkoo isaa sana akka furu jechuu nu barbaada. Warreen jalaa ol deeman illee akkasumatti rakkoon adda addaa illee akkuma jirtu gufuu san hunda obsanii Berkah kana gani free sana kan damin jalan. Jala Tommy, pokoknya hari ini pokoknya uji garis sifat atau jenna, jero garis sifat atau. Oke, gammachuu goddachuudha kan inni. Gammachuu goddanne isaa sabbisiisuu wajjin gammachuudha kan inni. Isaa baay'ee namatti tola. Sanii maaliif amata hedduu laffee asirra ga'e hedduu laffee asirra ga'uu kanaaf gammachuu isaa wajjin akkasitti wajjin hirmaannee agarsiisaa ture. Maatii akkamitti akka itti laffaa turtanii fi bu'aa kana arguudhaanis gammachuu gammadan nama tola. Haaraan bu'aa isaa argachuudha. Bu'aa isaa gammachuu isaa kanallee qoddachuudha. Gammachuu isaa kana immoo irraa argachuun haalaan nuufis gammachuu guddaa nuuf innis akkuma inni gammade innis haalaan baay'ee gammade. Namaadhaa wanni jechuu barbaanne maatiiwwan barattootaa kun baay'ee isaanii isaan fakkaatan akkuma isaanii argatu baratanii bakkaan ga'anii sadarkaa maatiin hawwuuf san akka ga'aniif ilmaan isaanii kana hojjetan baay'ee galatamaa keessi gaafachuu hawaasa keenya waan bareedaan tattaafachiisan rakkoo isaanii fuudhaaf qophii suura deetiin ishii namoota fakkaatanii namoota kiyyaatiif waa'ee kiyya baratanii fi waa'ee kiyya baratanii illee hundinuu waan baratanii gaggootiin jira gahee teessan hundinuu mataa keessatti qabaatan dhaamsa fayyadaa isin dhaaman jira. Biyyoo keessan kana gaddeetiin jira deraaja. Bakka buna isa
guddaan natti dhagahama. Dugda sedagama. Akkasuma haadha abbaa biyyaa kan lafaatee yeroo waa bayii keessa nageessee Galatoomachuu barbaada. Ishi namoota si fakkaatanii fi maatiilee namoota akkas fakkaatanii barsiisanii maal jechuu barbaadu namoota carraan seefannaa. Nama fakkaatanii maatiilee akka biyyaatti ilmaan isaanii barsiisanii jajjabaatanii akka ilmaan isaanii barsiisanii fi hiyyummaa keessaa bahuudhaaf karaan barnoota kaa'inni isa waan ta'eef barnoota irratti akka isaan jabaatanii gargaaranii barbaada. Galatoomaa carraa fuula duraatis carraa hojjetis gaarii yeroo qonnaa lamaffaa qonnaa gaarii isiniif haa ta'u isin jenna yeroo gaarii. Ogummaa baheen uummata kiyyaa tajaajiluudhaaf qophiidha jechuudha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u jenna. Yeroo ishee duraan dursee dura gammaddee isin jechuu barbaada. Ishee maqaa keetii irraa kaatee dipaartimentii keetiin dhaggeeffattoota keenya kanaan akka wal nu bartu barbaada. Gafar dipaartimentii sagalee tabbaatii waggaa meeqaa booda har'aan tana carraa kana agartee baga gammaddee barbaanna gammachuu isa dhagaame yeroo dhaggeeffattoota keenyaaf osoo nuuf himte sagalee keetii sagaleen furdiste. Gammachuu akka keessa dhagaame mudannoolee gaafa barachaa turte qunnamtees takka takka barnoota keessatti mudannoo namuu dandeenya yeroo qo'attuu isaa ta'u yeroo turtii kana keessatti mudannoo hedduu si mudata. Irra rafuu jira mudannoo akkana kana jechuudha. Kana booda carraa kana agarti. Namoota si fakkaatanii fi maatiidhaan hundaanuu namoota galatoomaachuu ni barbaadu yoo jiraate carraa si kenninaa galatoomaachuu ni barbaadu. Maatii shakkii galateeffachuu hin barbaaddu? Isaan abbaa manaa keetiiti. Si eebbisiisuu keessa argamu. Isaanii wajjin isaa wal agarru. Ishii duraan dursee gammachuu haadha manaa keessanii harkoo keessanii baga gammaddan isin jechuun barbaadu. Ishii maqaa keessanii fi maqaan kiyya Abdurrahmaan Umar jedhama. Abdurrahmaan Umar. Adeeraan gootaraan dhufe. Haadha manaa kiyya kabajamtuu fi jaalatamtu. Eebbisiisuu keessa argamte. Keessatti argame jechuudha. Ishii isinoo dipaartimentiin isin ittiin eebbifamtanuu maali? Adeer akkasuma ministeera narsiingii aayimbe. Narsiingii baatee jaartii keetis narsiingii kanaaf barsiistee jechuudha. Ishii gammachuu isa dhagaame namoota si fakkaatanii fi maal dhaamsa baratoomaa namoota jechuun barbaadu yoo jiraatte jechuun akka barbaadu. Carraa seefannoo Duraan dursee akkasumas illee hordoftoon isiidhaa maatii fi fira hordoftoota hunda akkasumas illee isinii asitti argamtan hundaan baga guyyaa kana baga guyyaa gammachuu isaanii garre jechuun barbaada. Dhumarratti barbaadu keessattuu namoonni as hundi isaanii bakkeewwan adda addaa dhimmaanii jiranii ammoo uummanni tajaajilli isaan kennuu qaban gama fayyaati tajaajila kennuu qabu hunda kan qabeessa fi qabeenya namoota isaanii dhaabsataa waliin jechuudha. Galatoomaa isin jenna intarviiyuu keessan kana carbalchaa yuutuubii seentanii daawwachuu dandeessanii akkasumas sabiskiraayib gochuudhaan nu gargaartu jechuudha.